منيرة أتمرد منيرة أبا قال أتمرد ديبسا. إلا Abbaa يا أبانا qaayee كباكا gabbubbaa دبي sana. ساتي ميها تمردون دبي أفادنا كبنا تكفى سرمي فكين أنا يو بيت ماكينة وني لما أندم أول ما بيتو يو بيت أمو ريسكي في Hin bittan isin warri sikkoo man tokko maal gootanii makiinaa namaa bittan. إيه Ciciisa. جتش كي أنا قال Harroota. ما أصلا كتير تبر ريسكي وانسن نمني تنرجين جون ملكة تقصيف كنا يو جدان سيقله ملكة كنا يبلوف كنوف رفيه أنو تسيكنو كبايتشون أنو كباي ماكينة سن أكا كباجاتي 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 bitanii jiran makiinichi akkuma makiinaa baabaa she'amiin ibroo galchanitti galchuu qaban jechuudha. She'amiin ibroo makiinaa she'amiin ibroo ifiif galfate humnatti qabaatee galfate. Ni binnee malee nuti galchine. Obsi Muniraa obsi. Ni binnee malee makiinaa isaa ifiif galfate mucaan keessa humnatti qabu. Muniraa obsi tokkoffaa rakkoon ammallee fageeqamuu qabu. Bakka makiinaa taasifsaatitti. Talking bro. Ijibata. Ila waan Muniraa siin jedhu dhageeffadhu she'amiin bro ikonomii qabanii galfatanii bitanii kennanii bakkuma ustaazii isaatiitti siin jedhaarti. Wanna ati beekamu. No. Uummanni harargee ka ustaazii isaa ka dhageeffadhu ka she'amiin bro galchee ka ustaazii isaa hin dhiifne. Ofii isaaniitti galfatanii jiran. Munira koneessa jira. Uummata keenya irra jira. Muniira. Na dhagaye. Saati koo anarra beekaa na takkisu. Sila maana Muniira qoyoo asi gaafatu. ati barka beeytu dubbata maana ficcisiisnet. Ati shakkii naasa'u jirta shee amiini biroo makiinaa nuti walumaa jechuun ati kan keen dubbattaati daqiiqaa tokkoffaa fixuan Ijibbata cirraa walii kanna walii obsamee haasoo walirraa jechuun fuudha. daqiiqaati yaa fixu daqiiqaa takka qofa naa kennaa fixu yaada kiyya ergataa dubbattu si an akkas fedha. Akkasuma ammoo yookaan gandi isaa maatiin isaa makiinaa isaa haa kennaniif achi hin ergine. Kanaaf maali rakkoon guddaan warruma bitee dogoggora qaba ergasii ammoo fuudhanii makiinaa bakka biraatiin soquullee sirrii miti. Kanaafuu dubbii kana guutuu irraa fuutanii ofirratti deebisuun sirrii akka hin taane akkana guutumaan guututti rakkoolee ka qabu warra bitee kan ergasii ammallee fuudhee olii gadi hin Isinoo Munira akkasii miti sila koo Munira naa kennu. Sila Ijibata. Oh Munira koo. dhaabbatu baaliyyoo. Oi dhaabbata Munira. Ijibata waa jechuun barbaada. Koo faana waa jiraani ara itti maa koi. Munira na sila. Inni sirratti haa guutu ayyee. Seenaa boonii yeetii seenaa naasamaa jiru. Dhageeffadhu. Seenaa ustaazotaati. Akka seenaa boonii yeetiitti naasa'ini. Waan Muniraan jettu addaan baafadhuutiin dhageeffadhu sitti Muniraa itti. Tichana jalla waan isin jechu jiru. Kaa'uu hin danda'u itti fufi. Ummanni hogguu makiinaa bite gammachuuf jecha makiinaa fidanii ustaad ibsaas shee amiin ibroo baabaa keenyaas achi badhaafne shee amiin ibroo itti dhiise maaliif dhiiftee deemtamaan fudhan kennaan ammaaf humnatti hin qabuu jee hayyenuu sii galchaa jenneen ammallee warri bite lakki eegenni galfachuu hin dandeenye nuu galchaa biyyee warri fuudhe ilmaan sikkoo mandooti nuti galchuu kaane sanillee hin dinne afaan oromooti sii gala akkasitti nu eega bittaniif alla magan achiin achi buutee godhanii makiinaa baatii lama tilifoonaa jalaa kaasuu didan lammas achi deebi'e mucaan
Nama tokko Bichaa gadi kana buusina. eeggadhaa. Bakka jirtu keessan eeggadhaa. Namichi kabbaadhiidha. Tiiktookii miti feesbuuka namaa Galatoomi Habibi, baaliyyoo kiyya galatoomi tanaaf ijoollee baalee feena nuti. Nu wajjiftu ijoolleen baalee dhaggeeffadha. Muniirati dhaggeeffadha sitti hima. Ijoolleen arsiidha. Dhugaa maqaa isii balleessiturra duutee dhabamuu isii wayya. Dhugaa fudhattee soorii jechuun beektu. Dhugaa sii muran. Isaanillee walitti Dhugaa dhaqanii sii muran. akkaan jarri jeesan dhugaadha. Jara keenya ittiin deebinaa keessumallee silaa walii gorsanii wayya. Akkuma asirratti baala irra cabsanii keessanillee walirra cabsan rakkoo isaanii guddoo itti fufi. Nuti shaatiraatti hin dhiibnu kaatti dhiibanna lubbu dhiibannee wal akka feene wal goggoona malee. Hayyi. Inuma dhugaa Feersii tokko baalee fi Harargeen tokko taate qoyi. Tokko taane. Tokko baalee fi Harargeen. Wallahi qoflaan dhufitti darra. Oo jirra wallahi waan muriinaa fi kullee deemtuun. Awwa rabbi yaa dubbatu. Amma maal yaa dubbatu. Isin yoo nuti baale fuunee isinirraa gadi hin galfanne fuunuun jaa ilmaan arsii kophaa isin nafne. Ijibbaata qurreeffu maal asirraa fudhadha raajii si galabbatee. Maal jedhu Laalaa dhiifama jedhi jibbaataa dhiifama diin anas hin jedhe kullee waan si Galabbatee jedhee maal sirraa fudhadha hin jeen beeku. Ijibbaata maal irraa fudhachuu danda'amu irraa ka'e. yaa dhiifama jedhiin jibbaataan kullee ta'e maali beekta namichoon akkuma koobiyaa manaatiin wali kana nama badaadha sii galee dhiifamallee waliin jedha isin lamaan jibbaatati waan akkasii kullee irra hin dalagee sii galee isaa barka wanni boonii jee gadi yaasa akka jiru isaa barka feesbuuka boonii jee tiiktookii boonii jee fuudhe guyyaa sadii. Oh my god. Ani moo wayyaa kasaara maasii isaa dhufu. Wallaahi billaahi kullee amma fuudha jennaan amma fuudha waan kee guutuu. Maa hin beektooti namichaa kana. Feesbuuka kiyya us Feesbuuka kiyyatti barreeffadhu waa xiqqiti dhiita gabaafte warabbal kaabaan harka sii kanneetin akkana dhiifama sii kan akka poolisitti warabbal kaaba. Ani citi si jammar waan alatti hin goone manatti hin godhu nama sirriitti beeku nama bayyana ta'a. Usmee huulee ijjiti hai ijji namichi kasaaraan ijjiti tamataa kakaa isaatu ni baasa isaa makaree nama keessa beeke. Coomi lamaa bunni itti jennaa jecha maa Dhalaa sharmuuta karaa yaa ta'u namatti bittanii kas gootan sharmuutaa miti obboleessoo nama kabajaa qabu nama bulfina qabu nama lubbuu xiyyaaf je'ee naamusa fi eeggatuan. Wanni afaan keetii bahee afaan nama soddomaa baate. Nama dingilii qabattee asoo itti iyyuu. Baaliyyoo. Ifiyoo abbaan firraa duraan qullisee silkii keessaa qabaate malee wayi namarraa baasaa inni. Silkii miti barra silkii miti amma fakkeenya muniira tiiktookii kana fudhadhaa siin jedhee fuudhee tumaan tiiktookii kee fuudhee jedhee tumaan sitti himaa yoo das jedhee sii deebisa yookaan mudima sitti qabatee ittiin wanneedha waan namaallee fudhatama qabuuni jechuu akkasuma Nin kuudhaa fi feesbuuka kiyyaa fi tiiktook kiyyaa fudhatu. Waalaikum salaam. Kullee garuu akka wadda jettu kana Dhagee buni. dhagee baaliyyoo dubbiin fakkaanna dhiisaa Gaafa waan booda tiktok wallahi. fuudhee sin jiru amma duraasi waan dubbii akkanaas dhiisaa kan jira kanya namaan baratin soba malee tiktok nama akkamitti odoo namni aksasa siin kannene mee doolaara miliyoona takkaan sii kana tiktok iyya kana fuudhee amma qabso asirratti ijibbaata. Yaa boo rafee jira dhiisaa wallah miskiinni ni rafee dhiisaa. Wallaahi wabillahi dhageeffadhu. Wajjin nu barbaachisu amma dhagahi sitti maa wajjin Yoo ati tiktok iyya kana fuutee ammaan viidiyoo banaasitti. na dhagahi wajjin nu barbaachisu miliyoona miti tiriyeellee kennan kan nama barbaadeen fuudhaan kan nama barbaade maal miliyoona kennitaa miti. Waan irraa hoositi dubbii ijoollee ishee wajjin. Miliyoona maal kennitaa miti dhagahi kan nama barbaadeen fuudha garuu tasgabbaa. Amuuti sirra qabatu jira agartee nama daa'imummaan beeknes. Anjoollee baadiyyaati laal anjoollee baadiyyaati nama aniitu ijoollee magaalaa nan seen babattiftuu sareen ariitu anjoollee baadiyyaati waree. Nuti immoo waan feene sirriitti dalaguu hin dandeenye garuu nuti sirriitti dalagu malee amma isa kana waan hin barbaadee dalaguu hin danda'a. Ni fuuti waan fuutiin dubbatin amma wooti maqaan kaasin. Dhiisi. Wallahi yoo danda'an riippoortii godhuu danda'an dhaggeeffannaa riippoortii godhuu danda'an yoo riippoortii godhan wallahi kafeemasii yoo tiiktook keenya fi riippoortii godhan baatan wallahi haadha faatee gaafa shii tattarsaafte kanam yaadattaasi. tokko feemasii naftu warra balkaaba. Hin jiru garuu waan akkana jaamutu hin jiru. Kulle miidiyaan nama oda fuudhame hayyoonii maanyaatii fi namoota karaanii fuuti Oromoon sila galte. Silaa fudhachuu danda'e dhagee warra maallaqa warra dalagu warra tiktak irraa maallaqa doolaara 15,000 20,000 dalagu kana fuudhe jara kai. Maqaa jijjiiree bara tiktak namarraa fudhatee laa tiktak fooloo hedduu qabu maqaa isii jijjiire si galee maqaa intala sanii jijjiiree
sanin ummata shawwatu turan gaafa sanuun beeka beekaatumaan gaa jalan dalaguu haa bakka ajandaan oowwuu fi jee dhiise malee tiktak fuudheetuma tiktak namarraa fooloo guddaa qabu fuudhee maqaa isii jijjiire maqaa intala sanii jijjiire si galee akkas godhee amma ajandaa kana dhiisa ajandaa karra jirtanitti deebi'a. Ammas gisee username fuuteetuma bar wanna galchita kompiitara keessa galchitee ilaalta username tiktak san gaafa baname guyyaa baname waa hunda lafa see qaaya bar. Anama gaafa sarragaa wajji qopheesseeti maaliif waan akkanaa jala deemu. Yaa boona nuti gowwaa taanee miti nurraa. Kana ka fuudha mutaati bar qorata bari warroota gurguddaa jira miti. Haa karoota gurguddaa jira bar. Akkasii akaroota gurguddaa jira kan maal taate. Bartas gabboomee haasofna. Mee ayyee namni ol deebite abbaa haqaasi tollee sabbaa nagaa isa akka jiru beeku gizee lawa muna mana irratti arge. Mee amma haasa'e qorata mee ati. Ani gaa nama waan akkanaa tanaa wajjin haasa'u nama dogoggora. Akkana bakka adiis ka'ee gaa sakuutti barbaadu. Okay mee jalqaba haakariin taayipii meeqa qaba gosa meeqa qaba haak jechuun namni karaalee itti haak godhan fakkeenyaaf miidiyaa haak godhuudhaaf wantoota si barbaachisan sadii lafa naa kaa'ame. Deebisee siin himu beekee deebisee siin himu waan kanaa himu. Jibbaata. Haakariin taayipii meeqa qaba. Ee maqaatu makiinaan taane sitti lulfaate. Muniraa qoya haati Yoo buleessa kee qorataa dhaggeeffadhu qorata ani kakuulleen fuudha jedhemi. Kakuulleen fuudhee amma reefi maal jettati beektaa? Kanama takkaatuun fuutuu kan mucattiisaniitu fuudhee maqaa jijjiiree jette ragaa asirratti dhuftee sii baate bari intalli. Nama meeqarratti ragaa dhuftee sii baate jechuudha. Qorata jaambii isaanii hayyee. TikTok isii qofa osoo hin ta'in an Facebook kan Ijibbaata. mee obsika Ijibbaata lubbu. kuulle ani keem Biyya wayii si gaafadha mucaan isi qorataa dhiise mana siin jee Afrikaadha sii godhe. TikTok ija fuudhiiti. Deebitee naa kan taasii kudhee laayivii irratti. ila kuulle dhagaye keem fuudhaan sii kakadhee meerree fi keem fuudha. Ijibbaata waan tokkicha kana naaf yoonii fi haakara yookaan iskaamara taateeti. Black hat hackers jechuun maal jechuudha? Min buusin adiisame. Black hat hackers maali? Ni bu'e. Barreessanuu jechuudha. Deebisi ol deebisi. Hin beeku barra waan akkana amma ajandaa kanarraa haasaa warra nuu jedhu gotti maali waan Jarana. Isaatti ol deebisi. Aboomaa gabayaa qabxii gootan. Akkaawuntiin kennaa badee haa fiduu kootti deebisee Baalagii udduu harreessee kan fuudhuuf waan qiyyaan. Horiin. Amma namni seenee kun sooraadha moo nama biraati? waan lama uummata keenya kanarraa dogoggora guddaa tokko arge tokko maal jedha maqaa kanatti barreessaa as jala komantii godhaa maarree godhaa waan joosan. Qorata. Qorataan asfuraarree beektaa. Anna asfuraarree ture beektaa jibbaan kuni ani karaddeetumaan na dhiise malee. Kanan raadis. Wallahi billaan asfuraarree ture ani wanni harkaa qaba kaani ministeera isaa harkaa qaba sababa san na dhiise malee ani waan kabbaatee harkaa qaba waan isaa beektaa sababa saniif na dhiise malee silaan ayyuu hin dhiisu. Awal mata kan beekun sinjee bara sanam nim baratin malah goda bom cang ni umbaran ne sedih saga gurat tinggal namme wal gagalafan nakam wallahi wal gagalafan orang pelkaba toko wallahi ka asli di ka hada fateti wallahi gutur reporti go orang pelkaba akan tidak ada buka dia ni ushaku isa na rafu ni ushaku bara osa reporti no goda niu wallahi gurgudda mata kai se do rabbina hajar wallahi sigalte no titana jar sir raga dinde binu arsi naga makina lama bitu wanne fete untuk nanti bis. Ustaz Jamal Ali agak tu mu Syekh kayaknya, koma dibahkan ya ujara kayaknya, merefu mana ibsa parati agak tu mani. Arake. Koma dibahkan ya. Isa. Ulama ayu gudda toko. Syekh talibu kan talibu miskin ada sebagai kan nefi awal magari dah. Ya. Asmano ka galatum facum berbadu nama. Itu Syekh kutin jalan dah sana mana bisi saja namanya wallahi lazim. Me amma yo ini makinan bitini lugar tu Ustaz ibsa dah ni bita amma bita tu. Syekh Jamal Ali. Syekh Jamal Ali makira bitana gala gargal cine mata sami lor gargal cine Arab sana isan nama bit wallahi. Yo Syekh Jamal Ali makina bita isa kan ne. Arsi ganta jirtu le kamle fille TikTok ubba gargal cine. Abo kulle man no rabbaade kulle no mara ko kabu kulle no arrati tulle kulle. Syekh Kamal Abdul
Kingi Kamal tokko nasi godhe homaatiin warra situ illee rakkoon qabu dhiisu homaa kee ilaalu. Sheekh Kamal maal ta'e obboleessa nama keessan akkatti hin tuffatina. Sheekh Kamal nama kabajaa gurbaan sun nama kabajaa qabu wallahi nama dhugaa wallahi nama namooma qabu. Har'a akkatti naasoftu homaa miti. Jira isaan gadi qabu borji dura gara jira. Maalin ganda kabajaa dhaabbii amma dhagee ijoolleen teenya tafi kooman isin ijoolleen arsiituun beekta meeshaan gannama qabaniif yaaddani jaalalaan gannama qabu obboleessa namni qoraaniin gannamaa jiru Haile Sillaaseen qoraaniin ni ganname. Sanii nu gassi qabe har'a akkatti wajji. Sanuma inni bar. Jaalaan masa wallaan. Mee asaa meeshaa kana keessaa ba'a amma qabsoorra jirra. Booda giseen gabboo isanis tigaatu nu dhiisaati. Garuu har'a taphaa kofla keessa waan hedduu dhugaa hicciti jiru hin tan taphaa kofla keessatti bifa bareedaan bifa namni itti wal irra jiru. Yereefu gisee saafiidha moo eenyu jiru oonis ni jira ture yeroo dheera jira. Taphaa kofla keessa waan kanaan bara maqaa yaamuu dadhabee bara fi soofiin yeroo jiranitti taphaa kofla keessatti waan ajaa'ibaa fakkeenyaaf amma waan isin kakaaftan keessaa maqaan isaa Hassan Abdurrahman Jaanin ijoollee Yamanidha abbaan isaa itti Hassoo gaafanne mucaa wanneetiif dula foota kan baree Hassoodha maqaan isaati basna duraa badee haa ta'u malee garuu dhugaa fudhachuu dide reefuun tana dhugaa inni fudhachuu dide keessaa amma silaa gaafa Sheekh Kamaalii fi kuulleen qoosaaf haa godhanii waan san godhanii namni san silaa nama harargeedhaa ta'e akkatti isaan irra duulan rabbuma abbeera garuu nama harargee tokko gabbee ka kuulletti aaru malee ka gabbee gurgurbaas irra duuru parsantiin 90 jiru fakkeenyaaf amma mucaan amma biyya jiru nama murtii guutuu kuni waanuma isin haasoo jirtan kana jara kana waan akkanaa godhaadhaa jee waanuma san balleessuu fi fayyaan maraataan qeensiin sheekiin dubaayirraa oolama onlaayinii kana gubbaa jirurraa كسياسات بكسياسات تنس مكاننا كبتة ديمان قروا وان سرّيو فرشوا رديت نو بيرا أما كأنت كنيت تسديبنا ركوا أكنا هدو تكان نخيساس جراسي نخيساس توريس جبانيتي جافا ما مكاننا كررت دولن جبيتي خدير مرتودا جور محمد نما ليدر أورومودا نما سياسادا كيك نما سياسات جور محمد قديري نقرب سيجاني وان الدنيا درنجر أومن وان كانتو أورومو يوغرتي ريفون تنجي نما تقروا دبسان أولين ندي دي جكسني وجوا والكبتو وان أكنا ندي لتكاجر أما سنبري دبري إجباتك على بالي موين يغربا جتاني توما وان برا أوفاجر بالي دينك دوما أرسيتا تاتي مالي بالي أررجي جلاجتون وقامي كدورا فقودا متدينك دوما يسيني garuu kanuma akkasiisan fakkeessuudhaaf isa gabbisuudhaaf isa maal godhuudhaaf ani maal reena godhaa ani maal na godhaa kun fakkeessuudha malee sila akkuma reefu qorataan jee namni waan sila waan saniin godhu hima silaa muuxannoo waan sanii. Gobbe asitti guutaa kaasee na dhaabi. Amma dura baalee harargee turte. Baalee harargee turte kaa'ee. Kudha sagaltamii takka jalaa baate bira harargee baalee waliin. Ni deebitanii kam ni deebitan funyaan kukkura deebitanii itti fufaddooti. Tarara balen de fana kule nuti seenaa kana hojii garaa nu beekne. Naanti waan mallas zinaa yadda baasee bira. Balen de fadhaa moo dandeettan. Akka keenyan waa deebu ayni keenyan waa deebu baalee keenyan waa deebitu. Keessanuu namaa qaba. Yoo namummaa qabaatan irraa qabaa deeffadha. Takka wayi dhageenye tanarra dhageenye nuti. Amalli baalee nuti harargeen baalee wal fakkaan amalli keenya tokko. Akka tokko babbareen akka tokko tayyuudha nuti baale wallahi nafsi tana damnaaf nafsi wallahi seenaa kanaaf miti wallahi hali irraa fudhatee fudhaa irraa isiniin jira baran Saniyyu qoyme soora waa sin gaafadha warri arsii kunillee baale nu tokko eessa abbaa keessanii dhayxanii jettanii warri harargeellee baale teennaa eega fiddan baaleen tun rakkatte kan garatti deettu laalla dhiisama jandaan gara sanaa deemu baalee tan hoy sigarteeti Hassan jaalala beetti ummata humnaan uf jala oolche waan ta'eef warri harargee gabbaa fudhaa biyya teessan akkas jaalala beetti jettee Nuti yoo baalee deebbanne nuti namaa miti dhaloonni qubeedha
amma deebiifne nuti kunoo qabsoodhaan baaleen teenya nu deebuu qabdi nuti ijoolleen Naman buusinaa jira nagaa qabsoo eenyu buuse? Isa nama buustin dhaloota qubeen jennaaf dullatti nu beekani dhaloota qubeen dhaloota kubeeti naafati wallaahi dhaloota kubeeti wallahi zabiraana keessa jirra. Hai wallaahi dhaloota kubeeti. Kuuleen dhugama hin dhaabar dhugaa jiru kan lafa ogeetti warqullee waan nama Dhugaa miti wallaahi dhaloota kubeeti. Hai wallahi dhaloota qubeeti nuti. gaafa dargii beeynaa nuti. maarree dhugaa dhaloota qubeeti maali. Jaran uduun salaamtaallee isiniin gaafa. Nagee fayyaadha akkami? Jirtanii? Jirra gara